Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hordoftoota Abu Haniifaa yookaan immoo beddellee miidiyaa neetwork ammas karaa gabaabaadhaan intiroo akkasiin dalagattanu isiniif fideetiin dhufe osoon jedhu an akka isin of bartanii ofii keessaniif harka keessaniin bilbila harkaa qabatanii bilbila fedhe qabatanii bilbila agartee Android ta'e hundarratti intiroo yookaan muqaddimatu viidiyoo dalagattan aga isheen harkaan dhumtoonni hin beeku. Haga ishiin harkaa haadhumtu of duuba hin deebi'u isinummaa wal gargaaraati waliif ta'a ofiifis ta'a isiniin jedha ammoo intiroo bareedaa tokkoon isin agarsiisaa yoo fedha keessan ta'e yuutuubii keessan seenaati beddellee miidiyaa neetwork jedhaati itti naaf barreessa seerchi godhaati subscribe naaf godhaa akkasitti ispeelingii isaa guutuu bifa ta'een barreessaati jechuun barbaadetanii. Kuno isa kana jechuudha beddellee miidiyaa neetworkii irratti cuqaastanii san booda beddellee miidiyaa neetworkii kallattiidhaan loogoo kootiin isiniif ba'a kunoo kanneen kana jechuudha isa kana sabskraayibii naaf godhaati warreen naaf hin goone jechuudha sabskraayib ishee jettutti cuqaastanii san booda nootifikeeshinii gartee ol viidiyoo kan akkam poostii godhan isinitti iskiriinatti isiniif ba'u ishee ni bantanii kun fedha keessanii ana subscribe gochuu dhumatu bareeda khalas bifa kanaan osoo haasofnuuga gara intro bareedaa irratti isin dabarsaa play store keessan seentanii intro maker jettanii barreessitan bakka kanatti intro maker jettanii barreessitanii intro maker isa kana jechuudha intro isa kanatti ni barreessitan jechuudha san booda isa isiniif ba'u kana isa tokkoffaarra jiru kana gartee intro maker for YouTube channel isa jedhu kana ni buufattanii music intro video editorii kana ni buufattanii san booda open gootanii isii bareedduu ishee ni dalagattan jechuudha bilbila keessaniin osoo bilbila nama hambaa hin gaafatiin osoo nama hin kadhatiin mana keessan teessanii ogguu seentanuu gartee allahu isii jettu kan ni gootanii san booda okay ni jettanii ifama keessana baase isa kana jechuudha san booda viidiyoo bareedaa kan bilaash kennamanii fi kan maallaqaan gurguramantu jira ilaa inni kun tola isinii kenna kun maallaqa kunis maallaqa ilaa kagadii kun illee jechuudha kagadii kunis bilaash jechuudha mee isa tokkoffaarraa isin agarsiisuan isa irratti ni cuqaastan san booda gadi buusii isiniin jedha gartee MB tokko 12 gadi buusii isiniin jedha asuma achumatti gadi buustanii achii booda seerchii godhee daalood isinii godhaa isii gadii kanatti isinii buuftanii jechuudha lammansaa innuu isinii lakkaa'u jammara jechuudha amma kunoo viidiyoo tokko gadi nu buuseera isii irratti kiliik gooneen ilaalla barreeffama isin gaafata gartee amma jechuudha maqaa miidiyaa keessanii itti barreessitan asitti jechuudha iddoo kanatti ni cuqaastanii san booda nama beddellee miidiyaa neetwork jedhu irratti cuqaasee jechuudha iddoo kana arguun akkasiniin jedhu kana ifama ishee kana irratti hokeettan hubadha ishee kana irratti hokeettanii san booda beddellee jedhu mimmee beddellee miidiyaa neetwork jedhu san booda akkuma beekamu ishee miidiyaa san booda save isii kana ni gootanii amma saayizii filattan gartee amma saayizii kun hin bareenne amma isii kana keessaa bifa qubeen barreeffamu isa kana keessaa filattan jechuudha kunoo kanneen kana keessaa jechuudha ilaa jarri amma qulfiin irra jiru kun maallaqaan gurguramanii kan bilaashaatti jira jechuudha an akka daqiiqaa natti hin dheerennee fi as keessa barbaadadhee kana filadheetiin jira isee kana filadheetiin jira egaa isa filattanii booda wal qixxeessattan jechuudha saayizii akkas buttanii wal qixxeeffattanii iddoo bareedu haatan jechuudha full screen ta'us haaf ta'us walakkaa ta'us jechuudha akkas ni godhattanii san booda ishee kana yoo akkuma hatti aga viidiyoon kun dhumu barbaaddanii egaa seef gootanii booda egaa akkasitti hojjettanii booda jechuudha dan isii jettu hani gootan amma seef isinii ta'a jechuudha amma intro isa kana dalagannee jirra amma wanti nuufuu piikchariidhaa fi maqaa yuutuubii keenya akka subscribe ofii jedhu
kan piikcharii kana keessaa argannu jechuudha. Kanneen keessa ni jiranii jechuudha. Amma gartanii egan asirratti piikcharii irratti caanee okay jedhee kiliik godhee jechuudha. Kanneen tunaaf baanii kun kan daawunlood gootan isa kanas jechuudha. Amma egan kana buuse isii kanarratti isii nama gadi buuse kanatti okay jedha kiliik godhee san booda asitti naa dhufa jechuudha. Yoo feetan ituu bidillee miidiyaa tokko otoo maqaa chaanalee keessaniin barreessin agartanii sabiskiraayibii kana as fidatan jechuudha. Osoo bidillee asiin fidatiin dura sabiskiraayib gootanii yookaan immoo isii kana irraachi buttanii piikcharii kana gara duraatti buttanii isa kana jalqabatti buttanii maqaa chaanala keessanii ni beeksiftu. San booda sabiskiraayib ni gootu, notifiikeeshin oon akkasuma laayik wan jedhu as keessaan argattan guutuusaa an viidiyoo dheerataa qo'aa nafi ta'u. Amma egaa akkasitti dalagattanii booda wanti isin hafuu maqaa chaanala keessaniitii fi maqaa sabiskiraayib jettu walirraa fageessuudha achi buttanii. Amma ishee kana piikchar waan isi jettu kana duratti achi buttan maqaa miidiyaa keessanirraa achi buttanii asirraa akka jalqabu eegalu gootan jechuudha. Akkasitti jechuudha. Achi buttanii amma egaa akkasitti buttanii xumurtanii duuba seev iseettu kana ni gootan. Seev gootan jechuudha. San booda seev godha ni eeggattan hagan achitti xumuru. An amma gabaabinaan akka itti isin agarsiiseera. Isin immoo kana caalaa hojjettan jedheen abdii qaba. Amma kana caalaa akka gootanu viidiyoo ni bantanii ilaa kunu sabiskiraayib. Sana booda amma gaalarii keessatti seef ta'ee jira wanni kuni. Kunoo akkuma argaa jirtanuu dhiifama. Kunoo as keessa jira. Seef ta'ee jira jechuudha. Kunoo akkasitti seef ta'ee jira. Anin xumuree jarjareen isin agarsiise kanumaan xumuradha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Nagaan naa bulaa, nagaan naaf oolaa. Inshaallah qophii biraa bareedduu taateen walitti dhufnaa isinin jedha. Nagaatti.